Viidiyoo meeggaabaayitiinsaa baay'ee guddaa ta'e tokko istooreejii moobaayilii keessanii baay'ee qabata. Lammaffaan immoo yuutuub irratti fe'uudhaaf illee baay'ee rakkisaadha jechuudha. Kanaafiyyuu akkamittiin saayitii isaa hir'isnaa kan jedhu irratti viidiyoo qabadhee isiniif dhiyaadheera, hanga dhumaatti daawwadhaa. Akkuma kana immoo appilikeeshinii yookaan sooftiweerii kana gochuudhaaf isin fayyadu koomentii jalatti isiniif kaa'een jira waan ta'eedhaaf achirraatii instool gootanii itti fayyadamuu ni dandeessu. Kana gochuuf egaa jalqaba Microsoft Edge yookaanis immoo Chrome keenya banannee handbrake jennee akkaataa kanaatiin ni barreessina. Yeroo barreessinu nu dhufaa jechuudha. Kana keessaa yoo barbaaddan daawunloodii kanarratti kilikii gochuu ni dandeessu. Yoo kana dhiistan immoo weebsaayitii isaanii bira deemtanii daawunloodsi handbrake kan jedhu kana irratti kilikii yoo goone kallattumaan seetaappiin sun nu dhufaa jechuudha. Seetaappiin sunii bifa kanaatiin vershinii 1.92 dhufa. Kanarratti kilikii ni gootu. Isaa booddee daawunloodii ta'uu jalqabee jira jechuudha. Daawunloodii akka xumureetiin daawunloodsii jalatti dhaqeetu seevii nu ta'a. Seetaappiin keenya kun akkaataa kanatti ni mul'ata jechuudha. Isteeppii isaa eegdanii instool gootu jalqaba irratti. Erga instool gootaniiti akkaataa kanaadhaan bantanii faayila kompireesii gochuu barbaaddan iddoo seevii godhattanii fidduu jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo oopshinii lamaatiin fayyadamuu dandeessu. Yoo barbaaddan iddoo kana dhuftanii drop faayilii gootanii fiduu dandeessu. Fedhe immoo asiitiif faayila keenya irratti yoo kilikii goone faayilli keenya iddoo inni jiru deemnee fakkeenyaaf kan koo upload final 1 kan jedhu kanadha. Open yoo goone gara siistema keenyaatti nuuf galaa jechuudha. Xumurameera. Erga kana goone gara browsii deemna. Kun immoo maaliif fayyada? Viidiyoon keenya eessatti seevii haa ta'u kan jedhurraa fakkeenyaaf ani deeskitooppii filadheera. Maqaa isaas geeddaruu qabna. Oriijinaal faayilii wajjin akka waliin fakkaanne waantuu jedheera. Erga akkas jennee kana xumureerra dhumarratti start encode kan jedhu kana xumurnaa jechuudha. Stop gochuunis ni barbaachisa garuu hanga xumuramutti gochuun waan hin barbaachisneef malee nu lakkaa'aa jira. Persentiin meeqa deemee kan jedhu nu lakkaa'aa jira. Yeroo faayila keenya inkoodii godhee xumuru inniyyuu persentii 100 nutti argisiisee finished jedhee nutti hima. Amma finished ta'eetu jira. Kanaafiyyuu faayilli keenya kompireesdi ta'eera jechuudha. Kanaaf bakka faayilli keenyatti seevii ta'e deeskitooppiidha jenneerra. Sana dura faayila keenya isa jalqabaa bakka inni jiruuti fuunee gara deeskitooppii kompaaraashiniidhaaf wal dorgomsiisuudhaaf geessina. Akkaataa kanatti faayilli jalqabaa kunooti. Gaafa laallu piroopertii isaa faayilli jalqabaa meeggaabaaytii 214dha. Kana jechuun meeggaabaaytii guddaadha. Kompireesii gaafa ta'u meeggaabaaytii meeqa ta'a? Gaaffii jedhuudhaaf deebiin isaa piroopertii jala gallee faayila keenya isa haaraa 15 meeggaabaayitiitti gadi siqee jechuudha. Kun jijjiirama guddaadha. Kwaalitii isaa gaafa laallu kun fakkeenyaaf viidiyoo isa kompireesii ta'edha. Kwaalitiin isaa kana fakkaata. So it is very quality jechuu dandeenya. Baay'ee kwaalitiidha. Isa jalqabaatti gaafa deemnus kunoo kana fakkaata. Homa garaagarummaa hin qabu jechuudha. Egaa barnoonni keenya guyyaa irraa kana fakkaata. Yeroo itti immoo kanarratti viidiyoo nu hojjedhu kan jettan koomentii jalatti barreessuu ni dandeessu. Waan daawwattaniif galatooma. Viidiyoo biraa hanga wal agarruutti turtii gaarii isiniif haa ta'u.